Akkam jirtu daawwattoota keenya oduu galgala kanaatiif qindeeffadhee jiruun isin biraan ga'a. Har'arraa eegalee kanneen tajaajila geejjibaa haga halkan sa'aatii 4tti hin laanne irratti tarkaanfii fudhachuun ni eegalamaa jedhame. Manni maree bulchiinsa geejjibaa magaalaa Finfinnee dambii lakkoofsa 185 muraa 2017 jalatti akka tumetti geejjibi uummataa kamillee haga halkan sa'aatii 4tti tajaajila geejjibaa kennuuf dirqama jedhee jira. Kanarraa ka'uunis geejjibi uummataa kamillee haga sa'aatii 4 utuu hin guutiin tajaajila geejjibaa addaan kutuun sadarraa isaaf kenname irratti addaan kukkutee fe'u kallattii isaa malee socho'u gatii murtaa'e dabarsee imaltoota irraa fudhachuu akka hin qabne manni maree geejjibaa magaalaa Finfinneedhaa yaadachiisee jira. Abbootiin geejjibaa dambii hojii kana cabsan adabbii xiqqaa birrii 5,000 irraa eegalee kan adabaman ta'us ibsee jira. Hawaasnis dhimma kana ilaalchisee komiif gaaffii yoo qabaate qaamaan dhiyaachuu yookaas immoo sarara bilbila toolaa 9417 irratti bilbiluu akka danda'u dhaamee jira. Magaalaa Finfinneetti namoonni moobaayil baankiingiin saamicha raawwatan to'atamuu poolisiin beeksise. Magaalaa Finfinneetti opereeshinii qindaa'aa gaggeeffameen namoonni gurmuun hawaasa saamuun shakkaman to'atamuu poolisiin magaalaa Finfinneedhaa beeksisee jira. Magaalichatti opereeshinii qindaa'aa itti fufiinsaan gaggeeffameen namoonni dhuunfaan hawaasa saamaa fi saamsisaa turan to'atamuu himee jira. Shakkamtoonni moobaayil baankingii fi konkolaataa dabalatee karaalee adda addaan hawaasa waliin turan to'atamuu ragaan poolisii federaalaa irraa argame ni mul'isa. Bulchiinsi nageenyaaf odeeffannoo biyyaalessaa fayyadamtoota aappii telegiraamiitiif ergaa of eeggannoo laatee jira. Itti fayyadamtoonni intarneetii guyyaa guyyaan dabalaa jiraachuu hordofee yaaddoon kana waliin wal qabatanii dhufanis akkuma kana babal'ataa jira. Bulchiinsi nageenya odeeffannoo biyyaalessaa tibbana teessoo URLS intarneetii hedduu qorachuudhaan toorawwan kunneen hawaasarraa yaaddoo cimaa uumuu akka danda'an mirkaneessee jira. Liinkiiwwan qaamolee garaagaraarraa maamiltoota telegiraamii irratti ergaman balawwan kanneen akka odeeffannoo dhuunfaa butu tatamsa'ina maalweerii waliin dha'uu fi goyoomsuu fayida. Kanaaf maamiltoonni liinkiiwwan armaan gaditti tarreeffaman akka hin banne yookaas hin fayyadamne hubachiisa. Liinkiiwwan shakkisiisaa ta'an yoo mudatan iimeelii dhaabbatichaa fi lakkoofsa bilbilaa 933 bulchiinsa nageenya odeeffannoo biyyaalessaaf akka kennan beeksisee jira. Urjiin kubbaa miilaa Kiristiyaanoo Roonaaldoo'n dhaabbata fiilmii bane. Kiristiyaanoo Roonaaldoo'n qopheessaa fiilmii Birteen Maatiyoo Vaawun waliin ta'uudhaan dhaabbata fiilmii jalqabuun isaa yeroo jalqabaatiif addunyaa fiilmii irratti seenuusaas agarsiisa jedhamee jira. Kiristiyaanoon yeroo ammaa hiriyaa gaa'ilaa isaa waliin fiilmii 2 xumuree yeroo dhiyootti akka gadhiifamus beeksisee jira. Ibsi akkaawuntii X Roonaaldoo irratti qoodame akka ibsutti Kiristiyaanoon fiilmii ni jaallata, Maatiyoos Vaan ammoo ispoortii nama jaallatudha. Lamaan isaaniiyyuu namoota seenaa gaarii jaallataniif hojjetanidha. Lamaanuu dirree ogummaa isaanii irratti shaampiyoonaa ta'anii jiru. Amma immoo addunyaa ispoortii fi seenessa fiilmii walitti makuudhaan karaa UR Marvii Studio fiilmii waloo walaba ta'ee fi teekinooloojii kalaqaa hammate eebbisiisuuf jiru jedha. Kiristiyaanoo Roonaaldoo waa'ee studio fiilmii kanaa yeroo dubbatu daldala keessatti hojii haaraa yeroon ilaalu kunanaaf boqonnaa gammachiisaadha jedhee jira. Maatiyoos Vaan yaada kenneen Kiristiyaanoon dirree irratti seenaa ani gonkumaa barreessuu hin dandeenye hojjetee jira. Fiilmii kaka'umsaa fi seenaa ajaa'ibsiisaa qabus isa waliin uumuudhaaf hawwii guddaanan eeggadhaa inni anaa fi suuper heroo jireenya dhugaatis jedhee jira. The Independence fi Sky Sports wabeeffanne. Waraanni daldalaa Ameerikaa fi Chaayinaa gidduutti yaaddoo uumee jira. Pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp qaraxa olaanaa biyyoota ka'anii jiru. Pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp qaraxa biyyoota ka'an olaanaa yeroon hojiirra oolmaasaa guyyoota 90 akka harkifatu gochuudhaan garuu waraanni daldalaa Chaayinaa waliin taasifamaa jiru daran hammaatee jira. Jijjiirama imaammataa guddaa ta'een qaranni biyyoota michoota daldalaa Ameerikaa tilmaamaan gara 60 ta'an irra ka'ame erga hojiirra oolfamuu jalqabe sa'aatii muraasa booda dhaabsisan. Tiraamp mariin itti fufee waan jiruu fi biyyoonni hundi qaraxa wal fakkaataa gadaanaa ta'e 10% akka kanfalaniif hayyamamuu dubbatan. Chaayinaan kabaja nu dhoowwatte jechuudhaan ammoo qaraxa ka'anii turan gara 125tti ol guddisan. Tiraamp Chaayinaa irraa qaraxa kan dabalan sababii Beejing meeshaalee Ameerikaa irraa galfaman irratti qaraxa 84 akka kaffaltu taasisuun erga haaloo baatee boodaadha jechuudhaan himate. Biyyoonni lamaan waraana daldalaa kana keessa kan seenan erga Tiraamp oomishaalee gara Ameerikaa seenan
seenan hundarratti qaraxa kaa'uudhaan sirna daldala addunyaa keessatti waggoota darban kudhanii fi haala argamee hin beekneen jijjiirama erga taasisanii turaniin torban tokko booddaadha. Murtee Tiraamp torban darbeetiin oomishaalee biyyoota hundaarraa gara Ameerikaa seenan hundarratti qaraxa gadaanaa persentaa 10 akka ka'an beeksisanii jiru. White House balleessitoota adda ba'aniidha biyyoota jedhanii fi kan Tiraamp ammoo hojii daldala haqa qabeessa hin taane irratti bobba'aniiru jedhan irratti ammoo qaraxa olaanaa ka'an. Biyyoota tarree kana keessatti hammataman keessaa biyyoonni miseensa gamtaa Awurooppaa 27 Veetinaamii fi Afrikaan kibbaa kan argaman yoo ta'u biyyoota kanneen irrattis qaranni persentaa 11 haga 100 ga'urra ka'amee jira. Murtee Tiraamp kana hordofee torban darbe jeequmsi gabaa uumamee ture. Haala kasaaraa maallaqa tiriliyoonaan lakkaa'amu hordofsiise kanaanis namoonni baay'een aksiyoonii yookaan ga'ee qaban gurguranii jiru. Lammiileen Ameerikaa gatiin shaqaxaa ni qaalaa yaaddoo jedhu keessa kan seenan yoo ta'u xiinxaltootni ammoo kufaatiin dinagdee mudachuuf carraan dabalaa jiraachuu dubbatu. Murtee Tiraamp kanaan kan duubatti hin deebine Chaayinaan ammoo haga dhumaatti waraana daldalaa kanaan akka qabsooftu dubbatte. Haaluma kanaanis Tiraamp Chaayinaarraa qaraxa dhibbentaa 104 ka'anii sa'aatiiwwan booda Chaayinaan oomishaalee Ameerikaarraa dhufan dabalataan dhibbentaa 34 kaa'uudhaan gara dhibbentaa 84 taasisuu beeksifte. Har'a ammoo Tiraamp qaraxa oomishoota Chaayinaarraa gara Ameerikaa seenan irraa ka'an dhibbentaa 125 taasisuu beeksisuun kan biyyoota kaanii garuu guyyoota dhufan 90 dhibbentaa 10 akka turu labsanii jiru. Gabaasni kan BBC'ti.